namni haaratti amantii fudhateef namni haaratti sabboonaa tokkoon yeroo tokko tokko irraa finiidha. Finiidha kan ta'ee jira amma inni. Asee eenyudha fudhatan asitti baasanii baay'ee. Fuul ta'uu qabu. Shiw jedhee jijjiiramuuf illee wanni sadii jiru maaliif faawundeeshiniin qabu achi keessatti. Lammaffaa itti hammaattee dhuunfaan Oromiyaatii bashaasha iyyuu sabboonummaa bashaashatu hin fidate beeku. Ni fidata gaafa itti hammaatte. Isa jira. Yoo ta'e waggaa dubbiin si jabaatti waan gurguruu amma san keessa seenu. Anyway amma maal barbaadan walii galatti. Tokko Ati jiru miira sabboonummaa Oromoo kana keessa tuttuqee sitti dhufaa jiru warri kun na bira hiriiraa jechuun ni barbaada. lakki badee Sani waan godhe immoo amaarri kun natti mul'ata. Hayyummaan na biratti illee na jalaa garas mul'atu waan jedheef amaararraa eegale. Amaararraa dhaqee Arroba tokko Oromoo tokko amaarri akkamitti akka wal jaalatu akkamitti biyya akka jaaran hin deemne. biyya waliin jaaree yoo taate Nee, nee. dhuma jaaree beeki. Dhugaa Oromoo fi amaarri akka lakkoofsa guddaatitti sheerii guddaa qabu. Haa ijoolleen fa'aa Oromoo ka gosoosarraa ka'anii hanga aduwaa deeme warri deeme kunoo akkamaa ta'u. Ela Guyyaa sadii bichaa waa'ee amma seenessi sirreessuu kana. Waggaa fuulduran barreesse. Barreeffama sana OPDO fi sirnaaf hin barreesse. waan jedhu hin jiru. Maaliif taa'eetiin gaaf tokko keessanis alaanis waan shimallisii fi Biraanuu Juulaa fa'aa Waan farmaasiin fedheetu hin deemne. asitti farmaasiin illee gaariidha. Asiin mooraa Oromoo gammachiisuu barbaadu asiin immoo reakshinii naareetiif Narraa badee maal hamduu namoota amaaraa durii san fuudhee deemuu barbaadu. Bira No walitti araaramuu qaba jiddu dhufuu qaba. The whole idea of that one. Rakkoon isaanii waggaa ati waa barreessite yookiin immoo waggaa waa itti himte Akkasii isin akka kaartaa lafaa laalaa dubbisu beektaa kaartaa lafaa keessatti Magbeennaa maaxaqalee bicha namni anabbutu. Nooruu nagaa. Seenessa amma goobanaa dheengadda fidan. Wanni It guddaa requires a very careful management. Rakkoo warra durii minilik irraa gooban irraa rakkoo hin qabu namni. Those are historical figures. Itoophiyaa jaarra jennaan. There are certain narratives you have to follow. Kanaafi amma dheengadda wanni inni xaaru I understand wanni yaalaa jiru. Is a clever by have akkuma reefu hin jettu. Cuman badee. Garuu ofis biyyas waan miidhu keessa seenaa deemaa jira. Gaafa duraatis Rabbi isa balleessu. milli qabrii baasuu wanni isa ga'ee hin jiru ture. Hin jiru ture. Uummanni Itoophiyaa ka barbaade Itoophiyaa jira, milli mootummaan deebisuu bilbilee. dandeenye Itoophiyaa haaraa karoorroon keessa hin jirre, kan ajjeechan keessa hin jirre, kan saamichi keessa hin jirre. Amma wanni amma guyyoota daddabre kun hunda haase Oromoon Amaaraanis koottaa Oromootti naa dabalamaati jara Tigree kan waraanna dhabar waan biraatti miti Tigree lamaan. Ni dhamee. No an barbaannu uummanni Tigree sun boleeyyan keenya nuti. Nuti bar wayyaan akka fincille waan isaan Tigree ta'aniif miti. Waan nu cunqursaniif. Ka biraa dhiisii uummata Eertiraanis wal waraanuu barbaadu. Eertiraan nu barbaachisa. Lafti isaanii bishaan isaanii nu barbaachisa. Gabayaan teenya immoo nu barbaachisa. Itoophiyaa fi Eertiraan akka biyyoota lamaa diina ta'anii abadan waliin guddachuu hin danda'an. Oromoo kana dhaggeeffadhaa. Biyya jaarree yoo kajamu taate Waan akka qabu. long term yaaduu barbaachisa. Ugoos darban kanatti kasaaraan isaan naannoo sana nutti uuman. Amma waan tokko reefu kaafteerta waa'ee diina nuti baay'ee fira hin qabnu maal maal. Akka fira itti horatamu osoo hin ta'in akka nama nagaatu diina itti godhate jira. Kanaaf uummata Eertiraa wajjis yoo taate mootummaa Eertiraa wajjis yoo taate wal lolluuf hin jiru. Eertiraan dantaa isiitiif jecha